waaw har'a addunyaan nama cimaa qofa hin eeggattu nama teknoolojii fayyadamu eeggatti hundaa ol teknoolojii fayyadamuun furtuu milkaa'inaa keessaa isa tokko yoo har'a teknoolojii irraa fagaanne carraan boruu nu darba hundaa ol teknoolojii fayyadamuun furtuu milkaa'ina keenyaati CPC teknoolojiin ergamni isaa maalidha landing page yookaan cloudin isaa maal fakkaata super app CPC super app qofa buufattu CPC super app kan buufattan immoo CPC platform irraa www.gbt21 irraa platform kan app super app buufachuudhaan bara duubatti afaadhaan nagaatti jettu bilisaan kaardii dijitaalaa qofa bitattanii guyyoota 180 paakeejii guutuu isiniif guutamee digital profile yookaan digital CV fi online shopii fayyadamtu. Dashboard irratti wantoonni fiicharoonni jiran maal fakkaatu? Kompiitara keenyaan yookaan bilbila keenyaan yoo banan CPC yookaan C cloudin kunoo kana fakkaata. CPC super app buufachuun filannoo jalqabaati. Yeroo baay'ee Chrome keessa seenne access gochuu caala aappii bilbila keenyarraa banachuu qabna. Sagantaa kanaan yookaan piroograamii kanaan wantoota gurguddoo lama isinitti agarsiisa. Inni tokkoffaan fiicharoota C cloud irra jiranii fi itti fayyadama aappii akkamittiin gara bilbila keenyaatti install gochuu akka dandeenyudha. Tokko fiicharoonni kunoo kana fakkaata. Fiicharoonni kun wantoota gurguddoo toora xiyyeeffannaa online shopii fi digital CV akkuma www.gbt21c.com jenneen argachuu dandeenya. Online shopii yoo bananne product magaalaa keenya keessatti argaman kunoo bifa kanaan argannee online irraa waan barbaanne ilaaluun gatii isaanii akkasumas qulqullina isaanii daldaltoota professionaalaa irraa bituu dandeenya. Namoota barbaadanoo hojiidhaaf ta'e waan biraatiif argachuuf rakkattaniirtu akkasumas hojjettoonni hojjetaadha wal qunnamuuf qaama sadaffaadhaaf gurguramaartu innis kun furmaana digital CV keessa seenuudhaan warreen digital CV qaban akka kanatti argachuu dandeessu. Egaa kun daataa waliigalaa yoo ta'u isa nuti nama barbaanne immoo kan hojiirra jiranii fi hojiirra hin jirre adda baafachuudhaaf kunoo as jala seenuudhaan unemployed kan ta'an barbaaduudhaan kontaakti gochuu ni dandeenya. Fiichariin kan biraan immooti Studioodha. Studioon immoo bilisaan kunoo waan namni hojjetaatii jiru kana isin barsiisaatii jiru kana bakka argattan bakka amma irra jirtan kana jechuudha. Studio argachuuf immooti kunoo mallattoo kompiitaraa kana tokkodhaan CPC Studio argattu. CPC Studioon wantoota gurguddoo afuruuf jalaa qaba. AI video production, AI branding, AI audio pro engineering fi CPC courses. Coursiiwwan CPC hunduma isaa kan fudhate jechuudha. Tokkoon isaa tokkoon drop down gootanii ni argattu jechuudha. Audio engineering akkasuma contentii jiru hunduma akkasumas contentii wal fakkaatan kanneen YouTuberoota gurguddoo entrepreneurship barsiisanis mindset fi karaa mirgaa kanaan karaa bitaa kana argachuu ni dandeessu. Bilbilaan immoo meenuu drop down gochuudhaan argachuu ni dandeessu. Fiichariin itti daaru immoo POS teknoolojii daldalaa market yookaan shop accountantii jechuudha. Daldala keenya guyyuu hojii kamirrattiyyuu kan ittiin to'annu jechuudha. Ishee immoo premium service keessaa ishee tokkodha. Qarshii 150 ji'atti nama kafalchiiste access gochuudhaan kunoo bifa kanaan daldala keenya control gochuu kan dandeenyu jechuudha. Itti aansee immoo mala ofiin barsiisu teknoolojii kana AI irraa barachuudhaaf CPC bot kun argachuu ni dandeenya. CPC botiin kunoo bifa kanaan design kan ta'e yoo ta'u F1 yoo jettan waati CPC teknoolojii jedha. Yookaan F akkasumatti isin barsiisaa deema yookaan immoo haga 32ti jira jechuudha. Ibsa gaggabaabaa isinii kenna. Detail isaa barachuu barbaadan searching Google AI jettanii gara AI tti erga fudhattanii booda bifa kanaan sirriitti isin barsiisaa jechuudha. Afaan jijjiirrachuu dandeessu. Afaan Oromoorra kaa'achuu nan danda'a. Ani afaan Oromoorra gaafan kaa'adhee afaan Oromootiin naaf ibsuu danda'a jechuudha.
Tole teknooloojiin kinooti afaan Oromootti naa jijjiireeti kan jiru karaa kanaan CPC bootis fayyadamuudha ni dandeessu jechuudha. Fiichariin itti aansee jiru ammooti aappii kanas daawunloodii godhachuu ni dandeessu. Kunoo aappii daawunloodii CPC Super App kan jettu daawunloodii ni godhattu. Erga daawunloodii godhattanii boodammooti bilbila keessan irratti install gootuu jechuudha. CPC Super App gara bilbila keenyaatti daawunloodii akka godhannu isinitti agarsiisu. CPC Super App daawunloodii kan godhatan pilaatfoormii C-Cloud irratti. Pilaatfoormii C-Cloud www.gbt21c.com ni seentu. Kunoo kana fakkaata. Asirraanis fayyadamuu dandeessu. Aappiitu isiniif salphaadha jechuun malee. Scroll gootanii gara jalaatti gadi bu'uudhaan daawunloodii CPC Super App jettu. Daawunloodii amma isiniif ta'utti daawunloodii ni jettu ni eegdu. Open file jettuun daawunloodii ta'ee yoo dhumate install jettuun. Hirerii kana innaa isinii fide more details jechuudhaan install anyway jettuun. Aappiin keessan daawunloodii ta'eera open jettuun. Waaw baay'ee nama gammachiisa. Daawunloodii isinii ta'eera. Mee cufeen bilbila koorraa isinitti agarsiisa. Kunooti CPC Super App daawunloodii naaf ta'e install naaf ta'ee jira. Egaa daawunloodii qofa gochuudhaaf aksesii guutuu waan hin arganne bilbila keenyaa lookeeshinii akses gochuu dandeenya. Lookeeshiniin maal nu barbaachise daldalaaf yeroo fayyadamnu meeshaa naannoo keenya jiru daldaltoota naannoo keenya jiru bakka jirru sanii waan binnu yommuu barbaannu kan isa nutti dhiyoo akka nutti agarsiisu ni barbaanna mitiire. Kanaafiyyuu lookeeshinii ni eeyyamnaa jechuudha. Lookeeshinii eeyyamuuf immoo seetingii bilbila keessanii galtu. Sanaa booda aappis kan jedhu ni barbaaddu. Aappis tuqxanii CPC Super App ni barbaaddu jechuudha. CPC Super App barbaadanii irratti ni tuqxu. Kunooti CPC Super App irra tuqxu. Kanaa booda immoo permissionii kennituuf permissionii location allow using this app kan jedhu isa jalqabaa irra godhattu.